Ashamaar kafuunii akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantu asallaa jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtis naa qaqqabu baga jiraattanii baga eeggamtanii yoo na eegganisniin jechuun jaaladhaa. Egaa akka har'allee viidiyoo tana hin jaalattan jedhee abdii qabu qabadheen kara keessan dhufee tokko waa'ee meeshaa kanaatidha. Meeshaa kana dhumarratti haasaa jechuudha. Waan isaa akkamiin warri hojjisiifachuu barbaadanis mukarratti warri akkaataa feetan haala feetaniin diizaayinii feetan ergattanii hojjisiifachuu dandeessanis waan haarawaan qabadhee tosinii dhufe isiniin jechuun jaaladha. Egaa akkasuma immoo dursaa jechuudha. Kanarraa dubbadhu waa'ee ijaarsa manaa ijoolleen baay'inaan keessattuu torbee achaan xixiqqoo natti mijachuu dideetan hojjechuu dadhabe malee baay'ee warroonni waa'ee ijaarsa manaa ammas irra deebitanii bulkeetti ammas immoo akka aqimii keenyattiin mana jireenyaa bitachuu barbaannaa warroonni jettan viidiyoo isin fayyadu. Tokko qalbiin keessa bakka baay'eetu ijoollee faca'eetoo jiru jechuudha. Viidiyoon tun baay'ee isin fayyada. Viidiyoo kana irra butunaa dhaggeeffadhaa itti fayyadamaa. Warra ofii immoo iyyuu waan kana keessa hin jirre yookaan kiyyoo kana keessa seenuudhaaf hin jirre warroota hiriyoota keessaniif sheer godha. Biyyoota adda addaa keessa warra jirtan jechuudha akka itti fayyadamtan isin jechuu jaaladha. Viidiyoo kana laayik sheer gochuun dagatina. Warri chaayinaala keenya faaraa wata tanu garaatan immoo sabskraayibii godhuun maatii keenya taachuun gaman affeerraa kootidha. Isiniin jedha. Egaa inni guddaan maal inni qabxii ijoolleen baay'een kallattii adda addaatiin kaarta pilaanii kan qabu humni keenya hin danda'u. Mana jireenyaa ta'ee maalii keessa kan jiru osoo haga kanaan arganne haga kanaan jettanii yeroo kana keessatti dubbachaa jirtan. Egaa ijoollee baay'een keessanii warri mana jalaa diigameeyyuu warroonni na haasofsiisanii jiru. Haalli irra jiru xiqqoo bakkaa bakkatti socho'eetu viidiyoo warra sammiiroota isaan amma keessa jiran haala isaan keessa jiran viidiyoo deemee waraabuun wanni amma irra jiru kun waan naaf hin ayyamneef yookaan hin deemsa irratti xiqqoo dadhabbii waan hin qabuuf kana waan jedhu immoo ani dheessaaf jala ga'ee jechuu osoo hin ta'in ani ganaadha. Garuu maalinni jiraa miti ilma namaa keessa jechuudha waan adda addaatiin kaawwanneedha. Kanarraa kan ka'e malee namoonni baay'een bilbilanii mana irratti abdatanii qarshii isaanii guddaa irratti dhangalaasanii keessan dhufanii na dubbisanii jiru jechuudha. Biyyuma jiraataniitu jechuudha. Warra biyya jiru kana alanni akkamii keessa akka jiran silaa anatu viidiyoo dhaqeetoo isinitti argisiisa. Garuu maaliin godhatee xiqqoo haalli irra jiru gaarii waan hin taaneef isiniin jedha. Biyaansi jechuudha. Isin of qoruuf hin deemina. Nama qoruuf miti of qoruuf deemaa jirtan. Yeroo akkatti amma mana osoo wanta akkasiin hin jedhin dhufanii meeshaa keessaa guurradhu duraanii akki dhageenyatti oggaa 5-6 baranaa oggaa diiganii namni jalaa diigame sin jira namni deebi'ee argate sin jira. Maal jedhu guyyaa ji'a akkanaa keessa guyyaa akkanarraa jalqabee hin diigama waan ta'eef mana akka gallakkistan jedhaniitidha jechuudha kan labsii baasan yeroo duraanii kan dhagayan ofii kiyyaafuu akka dhagayetti nama jalaa diigames kanan argee jechuudha. Amma diiguudhaan alatti sa'a kanatti dhufnaa sakandii kana waan akkasii kana sitti himan yeroo kanatti isin mana bittaawoo barbaadanii nama garramtanii yoo qarshiin kun isin harka nyaachuu garaa isin nyaate ta'ee qarshii kana akkaawuntii irratti galfadhaa. Yoommoo akka akkaawuntii irratti galfattanii tonteechifne isin godhu ta'e rakkataa gargaara gaafa tokko galgala keessaniin yookaan nama lafaa isin kaasuu argattanii. Dhugaan isiniin jedhaan dhugaa baay'ee nama garramtu garuu ijoollee danuu ijoollee baay'eetu waa'ee kanarratti dhufeetoo na gaafate jechuudha. Bitachuun barbaade. Eessa dhaqxan tanaan dura yeroo bakka gaariin jiru bakki hin tuqamne gizee jiru yoo bitadhaa isiniin jedhan eessa dhaqxan yeroo kana keessa yeroo misqilqiliin bade kana keessa amma koo warrumti qabuuyyuu hin gurguru gizee kana keessa jechuudha. Isinuu osoo dhuftanii birrii kennitaniif namni isinitti gurguru hin jiru. Maaliif of qortan namaa miti maa of qortanii isiniin jechuuf namni waan akkasii keessa namni lubbuu qabu waan akkanaa keessa isiniin seenu ammaa achitti kana beekuu qabdan. Itti aansuudhaan immoo ijoollee yeroo baay'ee ammas waa'uma ijaarsa manaa kanaan wal qabatee waa'ee bulukeettii fi waa'ee simintoo odoo bulukeettiidhaan ijaarree hoo mukaan ijaarree keessattuu ijoollee biyya mukaa jirtanii mukaan ijaaruun baratamaa ta'ee jechuudha. Kanarratti ijoolleen baay'inaan na gaafachaa jirtan. Kanarratti amma bulukeettiin akka duraanii bakka hundatti akka suuqii dhaabbate san hin jiru amma Adaamaa keessa jechuudha. Bulukeettiin badee jechuu kootii miti. Ni jira bulukeettiin garuu duraan akkuma suuqii
asis mana bulukeetti banama achis mana bulukeetti banama isteebii tokko deemtan mana bulukeetti mana simintoo argitan amma bakka baay'een cufameetu jira hojiin akkasii amma maaliif hojiin hin jiru waan ta'eef waan akkasii mana ijaarsi amma baay'inaan qannasee jira waan ta'eef iyyuu namni hojii biraatitti deemeetoo jira jechuudha bayeetoo bulukeetti meeqaan jira jedhee dhiyeenyatti argeessin hin gaafadhu jechuufan tokko immoo itti aansuudhaan nama fakkeenyaaf asii gizee feesista fakkeenyaaf amma asallaatti 40 jira bulukeetti takkittiin nama naan jedhee na gaafate jira kanaafuyyuu 23-24 waggaa ta'e achii odoo binnee hooyi jettan caanyitu jira waraajitu jira makiinan asii deemutuyyuu jira kana gaafa herreegdanii 40 dhiisatti bulukeetti takkitti 50 sanitti ta'uu dandeesse jechuudha kanas laaluu qabdan akkasumas immoo iyyuu asallaa keessatti ani kanan beeku biyya mukaa biyya qorraa keessatti baay'inaan mukaan ijaaramu mana baay'ee babbareedaa ta'e mukaan kan ijaaramutu iyyuu jira waan akkasii sana akkuma hawaasa keessanitti osoo ijaarrattanii jedhee akka gorsaatitti kana isinii fidu kanaadha jechuudha bakka feetanittis bitaa amma fakkeenyaaf magaalaan baay'ee xiyyeeffamaa jiru mana diiggaa ka yeroo darbe gizee laman viidiyoo isinii hojjete dhaabbate jedheetu jechuudha ammas bakka dhaabbate malee bakka uummata amansiisanii diiguutti ka'anii jiru jechuudha torbeen amma keessa jiru kana keessaa riqidaamedha akka roobitii fi kamisaa bakka tokko tuttuqaniitoo jiru jechuudha maaliif uummata amansiisanii ka'anii uummanni akkuma jiru warra jalaa diigame osoo hin ta'in warri mana nagaa keessa jirullee baay'ee gaddee waan jiruuf xiqqoo gab jedhanii turanii ammas immoo bakka dhiisan qabu bakka mooyyuu deebi'aniitoo tuttuqaa jiranis jiru jechuudha yeroo darbees isinitti hime uummatas tasgabbeessuu ta'uu danda'a ammaaf garuu dhaabbatee jira jedhee isinitti hime jechuudha kanaafuyyuu warri bittanii jirtanillee bakkuma bittanitti haa taa'u lafti bakka saniin socho'u haa taa'u wanta yeroon fidu yeroo eeganiitoo waan barri fidu bara eeguu wayya jechuudha birrii keessa irratti dhangalaasinaayi mana qabdan keessatti taa'a amma fakkeenyaaf ani manni kiyya xabbaabidha mana achi siifachuu dadhabeetii mini mana xiqqoo ishee oduu achi siissee disneedha na gammachiisa bakka itti socho'u baay'ee na rakkisa waan ta'eef manni kiyya dubbaadha maaliifan qarshii koo irratti dhangalaasaa har'a namni akka qaldiitti miti qarshii kan kaffalatu dhugaan isin jedhachuudha dadhabbii guddaa keessatti qarshiin argama warrumti biyya ormaatu yoo jettan ganama haga galgalaa iji gandaa sin bubeetidha jechuudha kan fiddanii too dhuftanii kanarratti immoo dhangalaasanii boruu namarratti gaafa diigamu baay'ee kana ulfaata isiniin jechuun jaaladha bakkuma jirtanitti jalqabaanillee hoo jiraate manni keessan bakkuma jirutti haa dhaabbatu warroonni keessattuu bakka diigama sodaachisaa ta'e irratti jechuudha magaalaawwan kaan irratti ka baay'ee miti baay'inaan Finfinnee fi Adaamadha baay'inaan kan baay'ee fokkisaa ta'e diigadhaan jechuudha akaram akka deemullee beekuu baannu rabbis immoo waan godhu hin beeknu nuti uummanni uumaan beeknu miskiinni waa tokko hin beekne xaarrannee hin jiraanna jireenya keenya fooyyeffanna jennee xaarru rabbi bichaa eegganna rabbi waan godhu hin beeknu isiniin jechuun jaaladha kanaafuyyuu ariifatina tasgabbaa bara kana qarshii keessan harkatti qabadha wanta akkaawuntii irratti galfachaa erguus hin jiraan naqu akkaawuntii keessan irratti galfadha tasgabbaa malee of hin qorinaa isiniin jechuun jaaladha isa kanuma irratti dhaabetan waa'ee kanaatitti darbaa egaa kana hababaa ofii keenya filannee ittiin hojjisiifnee baay'ee halluu kana ani barbaadetti miti haannatu barbaadetu dibsiisee jechuudha ani kanaan barbaade diimadhaani hababaan diimadhaan dibamaa ijaa ta'e fuyyuu jechuudha garuu isin hababaadhaan haa ta'u halluu adda addaatiin haa ta'u kanuma ta'ee immoo guddaa girgiddaadhaaf fakkeenyaaf amma girgiddaa wantoota adda addaatiin akka xiqsiititti fayyadamanii girgiddaa irratti godhachuudhaaf hin ta'a akkasuma immoo televezyiinii cinaa hababaa adda addaatiin kaasanii godhachuuf hin ta'a warroonni akkasii suni warri hojjisiifachuu barbaadan piikcharii keessan ergitanii xalabsiifachuu hin dandeessan kanaa olis guddaa kan ta'e hojjaan isaa guddaa kan ta'e bal'inaanis kan ta'e saaluunidhaan waan akkasiisanii hojjisiifachuu hin dandeessan piikcharii keessan akka sirriitti mul'atutti ergitanii fakkeenyaaf immoo cinaatti barreeffama adda addaatis nan barbaadas warri jettanii soodattanii isiniin jechuun jaaladha bilbila isiniifan teechisaa xalabachuu hin dandeessu isiniin jechuun jaaladha hin hojjisiifama malee hojjetameetoo hin taa'ee hin jiru isiniin jechuun jaaladha baay'ee bareedoodhu hababaan kun diimadhaaf ta'e jechuudha hababichi isaa baay'ee bareeda garuu maalinni qalamii yookaan halluu dibaa isaati irrattidha malee isiniin jechuun jaaladha kana ta'ee ammas kanan isin deebisnitu kana ta'ee akka barbaadanitti hojjisiifachuu dandeessan fakkeenyaaf namni barreeffama wayii afaan arabiffaatiin na gaafate jira barreeffamni akkanaa biyya keessatti gurguramaa hidheetu jechuudha waan akkasiisan illee hojjisiifachuu ni dandeessu isiniin jechuun jaaladha egaa viidiyoo tana ni jaalattan jedheen abdii qabaa bilbila isiniifan teechisaa na dubbisaadha
isiniin jedha warri isinitti tolee ammas irra deebi'aa laayik sheer godhaa isiniin jechuun jaaladhaa warri yaada qabdan immoo saanduqa komentii jalatti yaada keessan naa barreessaa baay'een isin jaaladhaa baay'een isin kabaja ani baay'ee baay'ee natti toltee jirti oduu halluu biraatiif fa'a hojjisiifamee jiraate jechuudha egaa ka fuulduratti immoo isa guddaa ta'e hojjisiiseen isinitti argisiisaa isiniin jechuun jaaladhaa nagaa naa ta'a.